Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miidiyaan tun miidiyaa qeerroo Oromooti. Har'aan tana waa'ee haaromsa irratti quuqama saba ofii qabuu fi sabboonaa keenya sirra qabannee isiniif dhiyaanne. Mee osoo karaa ajandaa keenyatiin seeniin yoo maqaa isaa barannee gaarii na fakkaatti. Mee maqaan keenya obboleessa. Maqaan kiyyaa Guddataa Lammiiti. Iddoon dhaloota magaalaa Shaashamannee Arsiidha jechuudha. Iddoon itti guddaadhallee magaalaa Shaashamannee. Hayyee gaariidha. Waa'ee haaromsaa kanarratti yaadneeti kan natu dandeessuu fi waan biyyaa si baasillee nu ibsuu ni dandeessaa? Waa'ee haaromsaa kun haalli amma wanti irra jiru waa'ee haaromsaa irratti haaromsa jechuun osoo ajandaa keenyatti hin seeniin dura haaromsa jechuun hiikkaan isaa isa afaan Amaariffaatiin iddisaati jedhamu. Haaromsi kun afaanii fi haasawaa qofatti hafe malee gochaan waa takka wanta godhamaa hin jirredha. Haaromsi waan ittiin sobamaa jirudha. Haaromsi waan irratti ajjeefamneetiin irratti waan hin taane irratti adeemsifamaa olola garaagaraa waan irratti adeemsifamaa jirudha. Waa'ee haaromsaa kana uummanni keenya guutuun akkuma beeku haaromsi kun hagam haga gara jalaa gadi gahee fi hangam akka biyya keessa gadi bu'aa jiru uummanni Oromoo guutuun waan beekudha. Waa'ee haaromsaa kana wal qabateetiin biyyaa ba'uullee dandeenyee jirra. Uummanni keenya afaaniin bilisummaa fi haaromsa jedhaatiin ammallee darartii guddaa keessa seenee jira. Akkuma beekamu magaalota garaagaraa irratti uummanni Oromoo afaaniin bilisummaa jedhaatiin ammallee karaa jiraatiin warroonni haaromsa hin feene OPDO dullatti warroota duraanii warrootuma wayyaaneedhaan guddattee wayyaanee jala deemteetiin ammallee kaayyoo isaanii galmaan gahuu barbaaddu ammallee warroota haaromsa kana hin feene warroota aangorra jiraniin darartiin guddaan nurra gahaa jira. Uummata Oromoo irrallee gahee jira. Hayyee gaariidha. Mee waa'ee akkanatti ammaan tana agartee jirtaati dhugaadha. Sii miti Oromoonni hundi nutullee ni beenya tahee mee waa'ee hangafoota keenyaa fi gootattoon keenyaaf wanni itti hidhamtu ni jira? Ani uummata keenya guutuudhaaf wanti dhaamu barbaadu waa'ee tokkummaa irratti waa hunda duraa kan barbaachisu yaa Oromoo tokkummaa. Tokkummaa akkuma weellistoonni keenya jedhan tokkummaan humna yoo jedhan namni tokkummaa hin qabne galma gahuu hin danda'u. Baay'inni keenya faayidaa nuuf hin qabu. Nuti miiliyoona 60 yoo taane miiliyoonni 3 akka feeteetti nuun deemuu hin dandeessi. Gaafa tokko taane gaafa nuti wal qooduu dhiisnee gandaan gaafa wal caluu dhiisnee gaafa amantaadhaan wal qooduu dhiisneetiin gaafa kana nuti tokkummaadhaan galma gahuu hin dandeenye. Uummata keenyaaf wanti dhaamu nuti Wallaggaa, Arsii, Harargee, Shawaa, Jimmaa osoo hin jedhin nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkochaati. Nuti Oromoon Booranaa fi Barreentuun nuti tokko wal qoqqooduu pilis haafu nama barateerraa waan eegamu miti. Ammallee diinni keenya nafxanyaan ammallee nu rafaatiin hin jiru. Ammallee uummanni nafxanyaa ololan baay'ee adeemsisaatiin jira. Kaadhaaf qabadhe kana kutaa itti aanutti nu eegaa. Sabskraayibii, koomentii fi inni nu godhuun dagatinaa. Hayyee wanni har'aan tana asitti qabannee isinii dhiyaanne hordoftoota keenyaa fi jaalattoota keenya qaqqaaliidha. Kana isinii qabannee isiniif dhiyaanne kutaa dhuftutti walitti deebi'anna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.